Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu nagaya fayyaadha. Ar'as video biraatiin dhufe ar'as sambusa lukkuurraa dalagaa jira. Wanni asii qopheeffadhee jiru lukkuudha, shunkurtii diimtuu fi alaangallee, qullubbii, qaaraa, dimbilaala, baala dimbilaala. Asitti wanni qopheeffadhee jiru distii ibiddarra kaayadhee zayitii, olive oilii diqqishu irra buuse eegas lukkuu tadaakamtee chicken breast talafe hin qabne san daakee san itti naqadhee eegas akkanatti soba bilcheessaa haga isiin bishaan fixattee goggoydutti bishaan ofii baafattee goggoydee eegas haga isiin goggoydu eeguu qaba. Maal jennaan jiituun gaarii miti goggoyduu qabdi. Kunoo goggoydee bishaan maraa fixattee jirti. Amma zanjabiilaaf qullubbii tadaakamte itti naqadhee garuu harcee bullaallee yoo qabaattan zanjabiilaa fi qullubbii san itti yoo naqxanillee hedduu bareedaadha. Amma akkanatti maraa soba walitti bilcheessaa eegas deebi'ee qimamiidhaan itti naqadha. Qimamii barbareedha. Firii barbareetii qonda barbaree kammuuna itti naqadhe. Qimamiin biraa yoo jiraattillee barbaaddan itti naqachuu dandeettanii garuu kunniin hedduu bareedaadha. Hafuura bareedaa kennaafi. Amma shunkurtii diimtuu haala kanaan ciradhee shunkurtii diimtuu itti naqaa. Warri chaanela kanaaf haarawaa please viidiyoo laaltanii yoo jaalattan subscribe godhaa maatii koo tahaa. Warri duraanuu maatii taatan ammas baga nagayaan deebitanii amma alaangallee itti naqee eegas deebi'ee qaaraa kan nama hin gubne ka gurguddaa san ka bifa hedduu san cicciree isa itti naqadhe. Innilleen hafuura bareedaa kennaafi. Eegas deebi'ee baala dimbilaalaa itti naqadha. Akkuma kaayoo foon looniitiin gootan sanitti waan maraa itti nannaqee amma ammoo qaaraa didiqqeessee ciree itti naqadhee. Saambusaan kun hedduu bareedaa ka lukkuu kuni fayyaa teennaafis hedduu bareedaadha. Amma sooqiddallee xiqqoo irra buufadhee ka foonirraa ka lukkuu kun fayyaa teennaaf yeroo ramadaanaa kana namni saambusaa waan baay'isuuf hedduu bareedaadha. Kunoo akkana jira bilchaattee amma wanni marti qophooftee jirti. Amma asitti waan saambusaa kiyyaa walitti qabsiifadhu godhataa jira. Harcimaa fi bishaan walitti naqee ka saambusaa yoo maru saambusaa walitti qabadha. Eegas ammoo deebi'ee saambusaa kiyyaa maradha. Saambusaallee akkatti marru warumaan laalla. Kunoo anini ka saambusaan marullee ufumaa manatti godhee ka alaa bituu dandeettanis ni bittanii ammoo ka manatti godhanillee viidiyoo isaa as dura godhee jira. Viidiyoo isaa ka godhe sanillee seentanii chaanela kiyyaa arguu dandeettanii. Ka alaa bittanillee yoo barbaaddan alaa bitattanii waan akkuma barbaaddanii godhachuu dandeettanii namuu akkuma fedhii isaati. Kunoo saambusaa kiyyaa akkanatti maraa jira. Saambusaa kana maree haga geessu anuma waliin tura. Viidiyoo haga dhumatti yoo laaltan hedduu bareedaadha na jajjabeessa. Kanaafuu viidiyoo haga dhumatti na laaluu hin dagatinaa. Yoo laaltanii jaalattanillee like godhuu hin dagatinaa viidiyoo. Kanaafuu saambusaa kana maraa maree eegas yoo wadduuf deemu walitti deebinaa haga ammaruu anuma waliin tura. Kunoo maraa geessee maree
amma wadduuf deema zayitii biddarraa qaba zayitii hedduu danfisuu hin qabdanii saambusaan odoo keessi isin bilchaanne isinirraa gubata kanaafuu ibidda keessan yookaan itti wadditan laaluu qabdanii ibidda jiddu galeessa keessa tahuu qaba ibiddi hedduu diqqaatellee zayitii dhugaa saambusaanii kanaafuu ibidda jiddu galeessa keessatti akkanatti xabbastanii haga inni kalarri isaa akka bilchaatutti haga inni biraawuni ta'utti bilcheessitanii agasiifuu haga inni bilchaatu anuma waliin tura. Kuno kalarri isaa jijjiiramaa jira yoo inni kalara kana tahe bilchaatee jechuudha bilchaatutti jira kanaafuu maraa haala kanaan akkanatti bilcheessee eegas haga inni mara bilcheeffadhee walitti deebina. Taatee akkana jira bareedaadha haga viidiyoo biraatiin walitti deebinuu nagaa keessanaa tura like share subscribe gochuun dagatina viidiyoo jaalattanii nagaa keessa jiraadha.